nuun bakka nuun ganu. Seeratti dhiyaachuudhaaf saantima barbaachisu yoo jiraate akka nama Oromoo tokkootti obboloota keenya Musliimaa wajjin dhaabbanne waan kaffalamu qabu kaffallee seeratti dhiyeessina. Looyeriidhaaf waan kaffalamu jechuudha. Kabajaa doktorummaan kenninaafi. Kashalabbee jedha waama. Kashalabbeedha namni nama arrabsu. Keessumatti immoo sallallahu alaihi wasallam rasuula rabbii namni arrabsu kashalabbee. Atti barreessanii kun waan hin taane hawaasa gidduutti facaasaa jira. Amantii namaa tuqa waan ta'eef seeraan itti gaafatamuu qaba. Maqaan waajjira isaatii warri Atlaantaa jiran Maartaa jedhama. Maartaan tiraanspoorteeshinii keessa supervaayizariidha. Maqaan isaa beekamaadha. Teessoon waajjira isaatii asirra jira. Seeratti dhiyaachuu qaba. Seeratti dhiyaatee adabbii argachuu qaba. Biyya Ameerikaa keessa jira. Biyya seerri jiru keessa jira. Bilbilli waajjira isaatii 1-4-4-8-4-8-47-11 Maartaa waajjira jedhamu warri beektan tiraanspoorteeshin sarviisiidha. Atlaantaa Joorjiyaa keessa teessoon isaa hundi isaa feesbuukii isaarraa argadhee achitti xalayaa barreessanii adabbii akka irratti argatu rasuula rabbii rasuula ergamaa rabbii namni arrabsee seeraan itti gaafatamuu qaba. Biyya kana keessatti amantaa namaa tuquun seeraan nama gaafachiisa. Viidiyoon isaa jira. Waan biraa keessa galtanii dogoggortanii dhaaban tuqinaa gandanni dhufen tuqinaa amantii inni keessa jiru amantii sana himata malee amantii sana keessa hin jiru kiristaana fakkaatee haasaa amantii sana hin tuqinaa isin immoo sanarra guddaddaa wantichi dhuguma nama aarsa namatti dhaga'ama amantaan musliimaa uummata musliimaa biratti hammam amantaa isaaniitiif lubbuu isaanii akka kennan ni beekamaadha. Anaan natti dhaga'ameera akka nama tokkotti. Tokkoffaan amantaa kiristaanaa keessa jiranii amantaa koo himatee amantaa haadhaaf abbaa kooti immoo arrabse. Amantaan musliimaa immoo amantaa haadhaaf abbaa kiyyaati. Qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessa inni dhaatee maqaa waammatee immoo nama arrabsus qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessa waboo keessas immoo ijoolleen musliimotaa akkasumas immoo ustaazota warra manzumaa baasaa ture baay'eetu achi keessa jira. Sanas hubadhaa. Sababii nama kanaatiif waboolee in arrabsinaa. Ustaaz Naasir mirga isaaniiti maqaa isaanii achirraa ilaale. Sababii kanaan immoo maaliif amantaan tuqama? Nama tokko gadi ba'anii quraana keenyatu akkas jedha quraana keenya jawaaritti sagadaa jedha jedhanii jawaariin jiraatee uummanni mileeneem 50 dhabamuu qabaan jenne ustaaz. Akka nama tokkootti yaada mataa isaanii dubbatan. Yaada mataa isaatii nama sanaan mormuu qabda malee walitti qabdee isin akkas jedhamee amantaa namaa tuquun seera miti. An akka nama tokkootti arrab ganama kana Minnesota irraallee namoota gurguddaan natti bilbila dhugaan isiniin jedha amantaa kiristaanaa keessa warra jiranii warra sooshaal miidiyaa irra jirtan gadi ba'aa wanta kana haasa'a namni kana wanti gochuu dandeenyu. Adabbii argachuu qaba. Yoo kana goone amantaan sunis kabajaa argata, Oromoonis kabajaa argata. Akka kanaan dhufanii yoo nu jeequ ta'an akka kanaan Oromoo keessatti Oromoon wal jeeqne yoo taane uummata biraa biratti kabajaan qabu. Dr. Girmaa Meelaala Kaalgaarii kanarraa jecha inni jedheenitu hojiirra ariisan. Jecha xiqqoo tokko jedhan. Addis Ababaa yeroo galanii karaatti cufaate akka godhaa jedhe. Jecha sanaaf hojiirra ari'ame. Rasuula kee nama arrabsu garuu gadi baatee arrabsu gadi baatee qeesaa maaloo tuquu osoo hin taane seeratti dhiyeessitee agabuu bulee arguu qaba. Ani kanuma nama kana wajjin waggaa hedduu wal mormaa turre duraanis gaafa akkas uummata arsii arrabse fuulduran dhaabbadhe meseejii gaggadhee baay'ee ana kabajaa doktorummaan kenninaafi. Kashalabbee jedha waama. Kashalabbeedha namni nama arrabsu keessumatti immoo sallallahu alaihi wasallam rasuula rabbii namni arrabsu kashalabbeedha. Kanaafin yaada kana isinii wajjin qooddachuudhaaf